Nalagaa. Ani akkuma Rahmaan jette san abbaan ulfaas mocha lamaa reengoo. Sigale kana beeku na beeka. Kana hin beekne nan beeku. Isin ijoolleen teenya ta'a Harargee. Ani keessa kiyya rabbiitu na harka gubbaa kiyya ilma namaa na harka. Onni irraan isin jaaladha. Isiniif hin tuqu. Isiniif hin gaggaba. Garuu waan hin jechuu barbaade. Jechi anaan jahamee caalaa kanaan jessan kan akkamiin ilaalaa. Silaa jechi namaatii fi gochi namaa waan nama godhe ana miidiyaa irraa galcha. Yoo obsa qabaatte bika kamuu hin geessa. Rabbi siffatanuuf gufuu hedduu siffita. Gufuu hedduu sana irra taruuf obsa siffeessisa. Jecha namaa gocha namaa son hin ilaalin rabbii kiyya sabbaree rabbii kiyyatti obsee keessa kan ga'ee qulqulluusi ta'e asoo ati yaanne rabbi nama sii biyaachisaa jechuudha. Yoo keessi kee qulqulluu ta'e nusuu ta'e asoo ifi yaanne namni si yaada guddina keetiif ballachuu keetiif jijjiirama keetiif. Maaliif san danda'ame obsa kan ka'e sabrii kan ka'e keessa kan keessa ilaala malee rabbiin salaattee sheeka taatee quraana qaraate sanini miti. Maaliif keessa si harka rabbiin san waan ta'eef laal wallaanummaa kiyyaraa nama 800 nama lamaan kun ijoollee Harargee tagastira jirtan tagastii jala jirtan abbaan fedheef suuraa kiyya arrabsa malee ana nan arrabsu. Warri gasti sanarra guutuu taa'in arrabsu akka miila kiyya hin geenye hin beeytanillee. Dhibbaraa dhibbatti hin beeytanillee ni amantanillee. San waan ta'eef gaafa namni ol kee jecha si injiyee si sallafee si qeeqee si gubbaa dhaabbate. Nama san sireessaatii jalaa callistee tuffachuu qabda. Nama san faana sallafuu hin qabdu. Namni maal jala lubbiyyeen dubbisan beektu lubbiyye. Ani nama koomintii ilaala. Koomintii ilaala. Nama kaan arrabsees deebisaan deebisuuf mee dhuguma rabbii parsantii dhibbaraa dhibbatti 100% namni miidiyaa kanarra jiru xiqqaattullee ani tiitookii fayyadamu. Suuraa kiyya kanas kaanii raggatan. Yoo dubartii onnee sibiilaa jechuun dubartii akka xiyyaatan. Ani maaliif ka jettu hotee obsa qaba. Namni obsa qabu bikka yaadee hin ga'a. Duubaa himiti bikka guddoo gubuu danda'a. Kaleessa eessa ture? Harree eessa jira? Warri ammoo warri saba biraa warri arsii jechuudha. Warri arsii gastee manattanii Harargeen arra lafaa haate tun Harargeen arra bayyanatte tun kaleessa eessa jirtii warri jettan. Tanaallee Harargee doorsisuu hin dandeessan. Deebisa anaa isinii qaba. Deebisaan uftuun isinii qaba. Deebisaan tiyya maal? Ani kaleessa Harargeetu saba koo na dhaqqabaan jenne na qarqaaraan jenne. Bakka boruu dheeytu rabbiin ganama seeqaa tapha. Ilmi namaa sababa. Kasii godhu rabbi. Ani fatee galata isaa wallaalle daftoon marjam galata sii wallaalle akka nama takkaatitti ilmi namaa sababa waliin qallan waliin taban as dhuftas rabbumaan naan jedhe. Saa walalaa san waan ta'eef ergaan as dhufe dubbiin tun dhufte. Ani Harargee xiyyaaniin gabbaadhe. Wal seenanii haa shilingii waliin buusaan hin jaa. Shilingii namni buusan jiru. Birrii 400 daqiiqaa 5 keessatti osoo dhaabbatiin osoo guddatiin osoo hin buliin hin oolin za'a san keessatti birrii 400 maallaqa Itoophiyaa reesii isaa irratti dabarsanii fi nagaan ichiin fudhanii jechuudha. Kaleessa silaan ol bahee Harargee xiyyanii dhabina qarqaaraa jeenillee 400 miti miliyoona 4. Dhagaartanii gurii guraaf raddaa warri Harargee tanaan doorsistan jechuudha. Kaleessa eessa turtan? Kaleessa inni duutanii warri ajjettanii Harargee kanaan doorsistan Harargeen hin doorsifamtu. Kaleessa silaan akka irraa kanatti ol bahee sagalee itti qabee ijoollee keenyatti akkana jeeni nama 400 miti miliyoona 40 buusee addunyaa tanarra nama mul'isuu danda'u. Isaan jechaan osoo hin taane ammas gochaan nama isin garsiisuu danda'u. Takkittiin hubachuu qabdan. Isinii galee san waan ta'eef ani ol bahee rakkoo tiyya na qarqaaraa jee Harargee tiyya naa dirmadhaa saba kee naa dirmadhaan jedhe. Akka nama takkaatitti naafeeffatiin akka jaalalaan miira jaalalaatiin ibsannee kofallee taphannee bikka kana geenye malee namni galata namaa wallaalee hin jiru. Ilmi namaa galatoome siin jaa asii godhu rabbi. Haa galatoomanii galata na biraa qaban keessattuu hamaa haammataa qaba. Laaltii yaani bitee nyaanatta. Hanga feenee wal jibbine. Hanga feenee wal qee hamaa haammataa qaba. Hamaan kee gaafa si fayyadu qaba. Yoo Harargee keessaa namni tokko wallaalaa ta'e gorfadhaa. Yoo jazbaa ta'e ol qabadhaa. Yoo beekaa ta'e caalchifadhaa malee abadan. Yoo wal gorsuu barbaanne keessaa walaa gorsinu. Yoo wal qeequu barbaanne keessaa walaa qeenu. Isinii galee hangam takka onnatanii ijoolleen teenya Harargee hangam takka lolanii bakka jagnaa ta'uu jechuudha. Ijoollee Harargee jechuun anammas kutaa namaan tuyne kutaa namaan qeene.
kutaa kiyya faarfachuuf, kutaa kiyya kabajuuf, kutaa kiyya dhaadachuuf waan parsantii dhibbarraa dhibbatti 100% itti amanuufi. Isaan silaan kaleessa ol bee hargeeti akka na qarqaaraa jehee namni hin qarqaaramne hin jiru. Namni qarqaareeti namni qarqaata namni nama gargaaramaa ta'e boru deebi'ee nama gargaara. Sigalee wanta qata'ee wanta qeeffata. Miskiinummaa jechuun xureedhaan dhiqamti yoo tattaafatte keessaa baata obsa wabaatte. Sigalee namee kaleessa silaa miidiyaa sarratti ol bee hargeeti akkana jehee wallahi qasaman billa. Parsantii dhibbarraa dhibbatti kan hubatu ni hubata. Nama 400 dhiisii miliyoona 40 gisee saniin naa buusee addunyaa guutuu irratti na beeksisee warra kaleessa maallaqa naa buusisan caalchisee akkana nama miskiina kan masgiida jaa'u cinaa dhaabbatu nu godhuu danda'u tokko warri Harargee jechuudha. Kaleessa wanti isin hin galin boru isin hin galtu. Wanti dheengadda irratti isin hin galin isin hin galtu. 400 birkii godhanii haasan 400 daqiiqaa sanitti dabarsan kaleessa eessotan jettanii abadan Harargee illee dorsisuu hin dandeessan. Harargee jechuun uummata of ta'u, Harargee jechuun uummata firii, Harargee jechuun uummata firii jechuun uummata waan jiru jecha osoo hin taane gochaan agarsiisu. Harargee tokko yaa ittiin boona bagaan irraa daladhe. Silaan haa dandame silaa hee taate malee silaa hin dubbii deegaate malee tara lama silaan irraa daladhe dasna ja'an Harargee. San waan ta'eef namni fatii jechuun akka nama takkaatetti, akka fatiititti, akka arafaatitti na cinaa dhaabbate na qarqaare galata qaba. Ilmi namaa si galatoonfata kasii godhu rabbi. Saniichi an dirqama isaa soduuduu hin qabu. Dirqama isaa jecha coqorfamuu hin qabu. Rabbiif jecha naa godhe ishii nuti rabbiif jechaan godheef jettee dheengadda gandummaan isii qeeqee rabbiif jecha siin godhe hin jenne gaafatti yoo jaalibsaan dubbise. Deebitee maallaqa keenyaa kan namni yoo teessan fudhadhaa. Wanti inni namaa hamataa hojooftan Harargeeti. Isni galee silaa arra isiin san Harargee taate akkas jettee maallaqa nana fudhattee akkas hin jettu. Hamaa hamataa honumaa wal qabataa numaa wal jabeeffataa wanti niin gajjabeessee Harargeetii jajahuuf tanaaf nama kiyyajuuf tanaaf hizaaboo fi abbaan ofiif dheef hin damdamu anaa hizaaba kiyya firra wallaale. Ana bakka hin fakkaanneef dhaabe nama hin xuyne nama hin qenne ana Harargee nan kabaja nan jaaladha garuu dammoo warri arsii wanti beekuu qabdan takkaffarratti warri arsii jechuun waan dursee wanti hubachuu qabdan warri arsii namni Harargeen arra lafaa ol baatatuun eessa jirtan warri jettan noonee bar dogongortanii jirtan. Harargeetii yana qarqaaraa. Harargeetii akkanatti rakkadhe silaan jeen wallaahi waa qasaman billa. Kun isin nu caalaa warri isinuu amantanii jirtan. Silaan ol bahee jechuun obsi mut godhadhu. Silaan ol bahee Harargeetii na qarqaaraa jeeni 400 miti miliyoona 40 namachi buusee habiibii. Adeero gochaan jechaan sultan gochaan si agarsiisuu danda'u. Caalchisee ammallee waniin jechuu barbaade ijoollee Harargee isin jaaladha. Harargee tokko jaan ittiin boon isin kabaja hordoftoota kiyya baay'ee isin jaaladha. Bikka guddoo isinii qaba. Keessa kiyya na beektan qulqulluudha hamtuu namaan qaba. Namallee hin ga'u namallee hin qeequ. Kan amma already ifumarra dhaabaa namni rakkanne hin jiru hunduu keessaa bahaa. Namni tokko wanti si qarqaare sappoorti si godhee sinaa dhaabbatuuf akka ati boru nama keessaa baatee nama sappoorti gootee qarqaartoo fi si qarqaara malee akka ati qarqaarsa isaanii sanarra jiraattuuf sin qarqaaru. Utubaan hanga dhiiban qabaa fi hanga dhiisan qabaa jettee Oromoon. Si galee wanta akka wanti beekuu qabdan nam beeka. Nin beekaasi. Ani yoo dalagachuu nama Somaalee baraa san keessa ture. Dhagaartanii sawwaan ta'eef ani caalchisee liifii banatanii jechuun yoo jechaa milee nama cabsu, jecha qalbii nama cabsu, jecha miira namaa tuqu. Arra isiin as dhufnaan galata namaa wallaaltee jedhanii viidiyoo dhiyeeta kaleessa ol baasanii ajandaa ofaa jiran. Saree moo bashoon jenneenan ijoollee teenyaata Harargee annuu bootaa hun kan dhufe qaashartuun isaaf akkuma rahman jette sanii xaafii firiititti ni saabu. Maaliif? Ani jechuun nama of ta'ee jiraatu, nama of dandee jiraatu, rabbiin nama yoo ati obsa qabaatte bikka yaadde hundaan ni geessa. Obsa keessa ilaalasee galee sawwaan ta'eef orseentee ijoolleen teenyota Harargee arsiin isaan lama walloluu jiran argee ijoolleen teenyota Harargee hin dubbatina wanta akka hin jehina yoo isaan arrabsuutti jiraatan jala taa'atii dhageeffadha jalaa baha qarqaree isaan jiran hin seenina naman xuun naman geenyu ofaa taanu ofiin haa jiraannu saba namaa hin geenye ganda namaan xuun gandummaa namaa dhiibne
galata namaa wallaalle nuti dammoo of taanee of fakkaannee wala hammannee wal qabannee haa jiraannu. Arraas boruus duutitii galtitii bobbaantii dhiititii Harargeedha. Jaalattanis jibbitanis. Sanin isin jechuu barbaade yoo isin dheeresee dhiifama naa godhaa kana booda ajandaa takka dhaaba. Ajandaa takka dhaaba kana booda. Ajandaan hin jiru. Obsi ajandaan hin jiru. Ajandaan hin jiru. Waan inni isin jechuu barbaade nama 2,200 jira. Nama 2,200. Sawwaan ta'eef guurii fudhadhaa. Ijoolleen teenya ta'a Harargee yoon arrabsuu jiraatan. Waqa saman bilee ol seentanii hangasti takkatti isin arge. Hangaan isin jaaladhuun isin jibba. Nan argaan xiqqaatullee tiitookii fayyadama. Nan argan dubbadhu maaliif isaanii oliyan akkan isaanii ol teetti amana. Matoo marsatti matoo bassanti. Ibbara dhibbatti isaanii ol akkaan ta'e. Jechi naan jamee caalaa ka jecha naan jee akka milaaluu qabda. Jecha namaa dhiisi bira tare tokko ta'uu yaada nuti Harargeen. Harargee jechuun maqaanuu hin beekanillee hin beekan namni hundi Harargeen ni beeka. Harargee kutaa 11 keessaa tokkoffaa. Sigale kutaa namaan tuin kutaa kana jaalachuun mirga qabna namaan tuin namaan qeen sawwaan ta'eef gastii namni suuraa ta'e dhugaadhaan miira keessa nama galchaa. Ijoolleen teenya anaaf adoottanii ol galtanii dubbachuun badiidhaan jedhan. Dammoo lama dorseentanii hin dubbatina. Dhahaba wanti godhuu qabdan guddina kiyya yaada yoo na jaalattan taaptaap naa godhuu qophiilingii naa godhuu ayizoo naan jechuu jabaadhu naan jechuu abshii lubbiyyee faanaan jechuu yeroo dagastee isaanii jala dhuftan kottaa gastee qacha. Malee kanaan isin jechuu barbaade waa'ee ammaan booda waa'ee dhandummaa dhiisa. Harargummaa kiyya dammoon wallahi ittiin miidiyaa kanarraa gala malee wallahi waqa saman billa'an. Laal kana summi waqa saman billa'an Harargeetti ittiin wareegamee jiruuf jireenya kanatti jibbee qabu gala malee ani Harargummaa kiyya nan falmadha. Arras boruus Harargummaa kiyya nan falmadha nan falmadhaas. Jaalatanii jibbitanii bishaan irra dhugaa. Isin galee saba namaan ta'uun garuu warri ol seentanii ijoollee isaanii arrabsitu arguu jiran isaanillee liifii deeffatanii kaan suuraa ta'an fuudhanii ta duraan ta kaleessaa fuudhanii tammaa ol bira fidanii arrabsu jiran. Hin seenina bootaan kanneenaa fi maal gootan hanga achi dheeyxanii naannootan kottaa na bira maal gootan. Sawwaan ta'eef ani osoma koo wacummaa irra jette Oromoon ani leenca. Dubartii onnee sibiilaa jechuun dubartii miidiyaa kanarraa ani miidiyaa kanarra ergaan dhufe koflaata baaniin dhufe na beektanillee ani bashaasha nama jaalalaati nama qulqulluudha abbaan ifaas mucha lamaa reengoo jettee malee Oromoo kana beeku na beeka namallee dallaneen beeku namallee dallansiiseen beeku sawwaan ta'eef garagaagaa na bira kottaa yeroo gastii namaa jala deddeemtan na bira kottaa isin taphachiisaa isin kofalchiisaa sanumaafuu kana keessatti illee yoon badii jehee warreen adda artan afoonillaa yoon toltuu jehellee ani akka yaada mataa kiyyaa akka arafaatitti hin dubbadde malee akka namaatti ittiin dubbanne akka arafaatitti arras borusa Harargummaa kiyyattiin buunaan irra caalchisee wanti inni diga kanarraa sehe hin dubbatina khalaas seentan hin dubbatina hana arramsanii anuunan argaami dhiisa seentan hin dubbatina akka namaatti akka gones jedhamu barbaade. Sanumaan isin jechuu barbaade ammallee gisee nanaasoo kana dhaabe waa'ee gandummaa waa'ee ajandaa kana baha keessa baha nagaa fayyaasaa manni kiyya mana jaalalaati kofalaa taphadha fayyaa teenya rabbi nu dhiisu alhamdulillah nama fayyaa qabu baa hundaasaa beekta ka fayyaa dhabee sammuun maraatee gujufarraa feestaala guutuu silma namaati ka fayyaa dhabee siree manaa kamaati raachisee yaa rabbii kee guyyaa takkanii fayyaajoo silma namaati ara rabbiin keenya fayyaa nu kanneen imaa nu kanneen bifa bareetutti nu kanneen qabeenya jechuuf fedha saba namaatti nu qotanii dhufu. Ilma namaa fida jala namaa rabbi maa kan nuti jechuu barbaade silaa namni hamaa koo mataa koo dubbii sanna qabilaan hamaa koo mataa koo nama keenya haamaatillee yaada keessatti yoo waliin buutan gurgurfadhaa wal jaaladhaa wal hammadhaa malee akkas jettanii hamtuu teessan Allah hin baasina abadan muraa mataa keessanii haa taatu wallaalaa keessan gurgurfadhaa malee ana akka mataa kiyyaa yoo namman dogongon lubbiyyee qasee miti dhaabbadhaa anaa waan ta'e. Gorsa namaa kana hundi su gorsa namaa kana kaawarraa hubattu qabda. Anammoo waamee kanatti dhagayame. Kaleessallee bakkaan ture na beektan arrallee waan hin jecha jiru na beektan kana hordofu. Saniif hamaa koo mataa koo jette laal.
tiyyaan fiteenyaa natta. Itti yaada isin jechuu barbaade haasawaa manni himna jaalalaati. Kofalaa taphadhaa waa'ee gandummaa dhaabaan isin jechuu barbaade. Okay, Arafantenya galatomi ulfadu yaada bareeda hawaasa keenya bal'aa jaalatamaa uummata Harargeetiif dhaamutti jirta. Dubartiin takka waan akkana nama dhaamuun dhaamsa akka dhiirti nama dhaamuun dhaamsa bareedaadha. Hawaasa keenya waan dhaamuu barbaadu dhaggeeffadhaa xiqqaa fi guddaan keessan osoo wal guddistanii wal bira dhaabbatanii namni isin hin tuffatu. Amma namni kun munni tokko jaanas jiru kana nama mana kana jiru kana guutuu fooloo yoo qabatan maal taatan? Namni kun fooloo yoo gootan boru isiniif cinqama malee nama cinqamuuf hin qabu. Saniifu nama jajjabeessu qabdan isinuuni beetaniiti. Warri Harargee taatan nama gasti irra jiru kana guututti fooloodhaan itti bu'aa isin jaalanna I love you namni isii jaalatan mana taaptaabii fi koppiliingii godhaa fi warri as jala yaatanii kokkofaltanii arraba babbaaftan dhiisa waan akkana keessaa baa keessaa utaala. Dhaabbadhu waan tokko hin irraanfannee jira. Muti qabadhu. Laal ilma namaa tahee ka arraba baases wallaahi laal shaayii tana summi'anii jechuun laal wallaahi dhugaa rabbii dubbachuuf kana beeku na beekaa warri na hordofurraa warri arraba nutti baastan illee rabbii haaliqaa biyya waliin nu fidee fayyaa nu kanneen miidiyaa kana wal nu barsiisee waliin nu fidee jecha afoon illaa rabbi si haa qajeelchu. Ani sheekha ta'e osoo hin ta'in afoon illaa jechuun kun waan biraa osoo hin ta'in nuti nama faana sallanne Harargeen tuqamtu malee hin dubbattu. Harargeen qeeqamtu malee nama hin qeeqtu. Isinii galee nu tuqanillee hin tuqamnu hundi gizee ammaa kanatti. Maaliif tuqamuu keenya caalaa kan nu tuqe haa akkamii ilaalla waan ta'eef. Isinii galee